xiqqoo ta'e garuu waa walii kan inni walirraa fudhannee hojiirra oolchuu irratti qaamni jiraachuu agarree jira. Amma immoo teeknooloojiilee haaraa akkaataa horuu teessan irratti yoo hojjettan itti milkaa'uu dandeessin jennee teeknooloojiilee haaraa mootummaan qorannoodhaan baasaa mata mataan jenna. Turtii lafa hojjechuun nurra qabdan ta'a. Waan saayinsiidhaa tarii karaa gabaabaadhaan qonnaan bulaa yookiin jiruu qotee bulaa keenyaa jijjiiruu danda'a jennee yaadnu. Waan saayinsiidhaan mirkanaa'e nuti harkaa qabaachuu mala. Teessan tanaa fi teenya sana hoggaa walitti daan immoo walitti bu'aa buusu mala. Waan nu bira jiraa fi waan isin bira jiraatan hoggaa walitti daan bara waanuma tarti. Akka kalee dhiibaa kophaa kee dhiibdurre hoggaa lama taates hoggaa waa walii wal jijjiirres akkasuma fooyye. Kanaafuu teeknooloojii haaraa leenjii qonnaa firaasaa fi gannaatii wal qabatee bara kana sanyii amma fuuldura keenya jirtu qonnaan bulaa yoo maal ta'uu irratti yoo maal facaafate yoo akkamiin facaafate yoo akkamiin lafa isaa san qabee fi lafa isaa san harkatee wabii midhaan nyaataa isaa mirkaneessuu danda'a waan jirratti daqiiqaa 5 kan caalle haasawaa taasisee achi booda lafarra waa isin garsiisne osoo aduun isinitti baane isin gaddiisuu barbaade. Ifaami? Kanaaf wanni jechuu barbaanne teeknooloojiin haaraan amma yeroo ammaan tanaa asirratti keessanii kana nu barbaanne facaashanii yeroo amma gannaa rooba amma jiru kanaan namni dheeraan yookaan namni gabaabaan dhiirti gabaabdu maaliif dhalaa dheertuuf gurraatti maaliif diimtuuf maaliif mee sanyii biraa jiru deemaa miti akkasumatti sanyii nuti sanyii miti wanni ati harkaa qabdu safaraan gaddaa roobaa miidhamte sagaafa kan haramaa miidhamte sagaafa kan dhukkuba adda addaatiin miidhamte har'a isheen jettee guddoon ammaa sonna jibee koo qabdu waan ooluu teetti irratti daleedee ati harkattuutu siis jijjiiree biyya sanaas jijjiiruu danda'a. Diinagdeen biyya tana guddinni biyya tana Itoophiyaa Oromiyaa jennee haasofnu kun hundinuu yoo isin ooluu teetti irratti homaanu jenne dilli magaalaa harka maratee taa'ee gadi midhaan magaalaan bitadhee gabbatee taa'u hundi godaannaya. Yoo ati oomishtee gabaan deesse yoo ati ooluu teetti irratti firii buuftee beektooftaan kalee har'a dalaguu dhabuu mala. Haalli roobaatis ni gartan. Bara dheengaddaarraas baruma kaan irratti qaada. Bara dheengaddaarraas bara kanaaf diini goon rooba guddaa harkanna jenne akka rabbiin beeku. Garuu immoo nuti waliin nurraa eeggamu waan hojjechuu qabnu jennee hanga huurkuu qabnu huurkinee waan godhuu qabnu goonee yaa rabbii fi aan hanga kanatti deemi shaama boodaa si qabdoo jenneen rabbiin nama huurkeen qullaa galiin jiru. Akka nama akkasii qullaa galiin ijaa. Kanaaf waan lafateetiif godhuu qabdu. Lafateet irratti kaataatti waan kana godhuu qabdu gootee sanyii tarree sanyii lafa si baaf. Sanyii duratti qonnaan bulaan keenya abbootiin keenya egaa warri nu dura jiran mataa hudduu daagaf irraa fooyyee sanyii nyaatuu dhiis. Wal keessa jiran hundinuu akkasuma rakkoo adda addaatiin sanyii nyaatu qonnaan bulaan abbootiin keenya duratti biraa godana malee sanyiin tokko. Hamma daakeetii amata rabbi dhaabbata. Kanaaf waan hin qabu amma kanaaf jalqaba irratti sanyiin hundi sanyii miti akkuma reefu isiniin jee dhiirtii gabaabduun dhalaa dheertuu sanyii firraa jijjiiru akkuma jenne san gurraattiin diimtuu akkasuma laallatee fuudhu san namni wanni wal laallatuuf sanyii firraa jijjiiru sanyiin ati qabdu hundi sanyii miti tokkoffaa sanyii firraa laali inni lammaffaa qonni daldala ta'ee miidhagaa geessee gurguratee warra kaayyatutti atis Sibaadhaa oomisha galchuu harama baasii humnati kuulitti yoo isaan bishingaa san kuulii yoo isaan lafaatti qotte tiraakter kuulitti yoo isaan gila amata guutuu jala baatoo kuulitti bishingaa natti oomishtu kuulumatee ta'ee dhufu. Ifaami kanaaf jennee isinii waan nuti ooyiruu harkaan qabnu warri ooyiruu harkaa qabu isin abbootii qabeenyaati nuti yoo isin akka misoomsitan akka isin oomishtan isin taasisne nulleen jiraachuu dandeenya. Nuti isin jalaan jiraata isin immoo rabbi jalaan jiraatan akka nama akkasii miti. Wal jala nu kaayegaa waliin dhiifnu silaawi. Irraan bifattee kaan magaalaa naaf iddaami achitti nanis fayyadama. Akkas akka gootuuf immoo har'a jalaasi dhiibuun qabaaniif dandaatiyyaa keessa jiraami akkasii yoo wal hubanne inni lammaffaan immoo lafti nuti fayyadamnu wanti nuti fayyadamnu yoo qarshii 500 yookaan qarshii 1000 fi maaliif ta'e maaliif akka waan fixeetti kuni waan namaati jettee liqii irraa baafta oomisha biyyaatti kuni waan tiraakee kuni waan shanyii Ifaan kunkuulii dhiyeetanii nama tokkotu jalame kunkuulii dhiyeetan jaartii biyyaa fi ilmaan kiyya keessi deemanii harama nama wajji guuran waan hafi meetirfii meeqan harka deettee ilaaluu danda'u. Gaafa waan naa fi tirfiin keessis dhabama waliin ta'ee atis waliin dhabama taatan karaan ati deemu jirtu sirrii. Ifaami qonni naggata ta'uu bara. Biraa fayyadamtee gizeedhaan qarshii kaashii jijjiiruu dandeessu. Fakkeenyaaf karaa gabaabaa deemu qullubbii kiiloon qarshii 200 amma na hordofa qullubbii kiiloon qarshii 200 mee 100 godhime haala gabaa gizee oomisha gabbuutii mee 100 qabadhu daaguma 4 namni shunkurtaa kuntaal 8 kuntaal 10 oomisha ni jira isin keessa yoo ni qota jeeqa lafti teessan mandaltu
lafti shunkurtaaf taatu amali shunkurtaa fi qullubbiidhaa tokko waan tokko waan biraan qaban yoo qullubbii kuntaal 8 harkatti kiiloon takka qarshii 100 yoo taate kuntaalli tokko meeqa ta'a? Kiiloon qarshii 100 yoo taate kuntaalli tokko meeqa ta'a? Qarshii 10,000 yoo kuntaala 8 harkatti meeqa ta'a? 80,000 ooyiruu abaluu bakka isiin dhaabbattu jilmaan bittu isin gaarriyyu amata fayyaa deemtu jala kun hundi maal garsi kufaatiin itti jiru qaba tarii namaa fi beeladaan irra rarra'uu maltan waa malee namaaf boo faayidaa qabaachuudhaaf beeladan irraa danda'a itti yaaduma immoo hanga danda'anitti ooyiruu bal'aa qaba uffatis rakkoo lafaan qabu namni qindii takka qullubbii caqitti gootee qindii 3 bishingaa keenaanneeti maallaqaa sarkatteeti bishingaa sarkatteeti beeladaa keetiifis qoonqoo godhu akkamitti faayidaa mire akkana narraa wal dandeessaa deema kulbanni kiiloon qarshii 250 yoo daaga lama gootu yoo kuntaaluma tokko harkatte qarshii 25 ta'a kuntaalli tokko 25 ooyiruu fayyaa bishingaa jala baatu sanarraa ni fidda osoo warqee harkaa qabnuuti itti fayyadamuudhaan rakkoon nu bira jira ifaami waan amma jenne tana ammoo wanni akkatti isin bara deengaddaa dhameessan fuudhee jechuun hin dhamaatin bara deengaddaa roobni ni jira dadhabeemi bishingaan tarta kaaramaan tuqamnan shanyiin ta'u tarta hanqinni roobaa isa mudatee fadhii deemnan shanyiin ta'u hanqina nyaataatiin wal qabatee daa'imni osoo haadha garaa jiru haati yoo hanqina nyaataatiin miidhamte daa'imni isiin dhaltu sun maali daa'ima hanqina nyaataatiin miidhamte akkanuma akkasimi bishingaan bara deengaddaa ati facaaf hanqina roobaatiin miidhamee jira firiin inni kanneen firiin hanqina nyaataatiin miidhamte yoo fuutee ooyiruu deebiste wanni isii kanutu waanuma hanqina nyaataatiin miidhamte hulii shanyiin sun badde ifaami waanuma gaggabaabduu walirra hin jirre ta wal fuute jechuudha wanni isii jidduu ba'aa maali waanuma isaan hin geenye bara wanni saniifi sanii hulii wanni gaddeemte shanyiin tun gaddeemte wal deemti waliin deemtu bara lafti isaa wayyaa bishingaa wayyaa galfate mataan isaa wayyaa qaraan isaa wayyaa waa hedduu ilaalama mataan bishingaa ni ilaalama qaraan dhaabbinni bishingaa ni ilaalama dheerinni bishingaa ni ilaalama akkasumas gisee shanyii filatan waan qaraan qallaa mataan gafele qabaatu sin filatu miidhamee jira jechuudha wanni qaamaan jira isa mataan irra guddaa sunis waa shanyiin taatu jiramtan aanniin ce'a jireenya xiyyaara sadarkaa kanatti akka dhaabbatu kagoodhe sababa keessan awwaaniin isinirra dalaguu dadhabeef isin waan ooyiruu ta'e isinirra dalaguu dadhabdanii yoo nuti kana wal qabnee wal jala yaa'an baru waaniif akkanuma akkasii miti kanaan madditti immoo hanga wal tirsinu kana keessatti rabbiin nu gargaara nama dalage qullaa gadi hin jiru atummaan ooyiruu ta'e irratti hurkitee shanyii filattee bifa itti guurrattee madaabara harkatti itti godhattee tarreen gootee lafa tolchitee shanyii tegitti itti goote yaa rabbii kiyyeettee keessaa dhadhootechi baatee anulii kun oola siingee taama booda raammanni si qabu akkanuma akkasii miti silaa rabbiin sabab saddaa jeemi ta dandeessu gootee tan dandeenye isatti kadhachu amma rakkoo guddaa katee tan ta hin dandeenye osoo hin ta'e ta silaa dandeenyu godhuu dhabuudha ammoo ooyiruu teessan keessa yoo hin deemee lafa eenyuuti qaraan taa'u jira ooyiruu isin keessa bisan qaraan jira nama garii qofaat diimeessiru min dogoggore kalee ooyiruu amma kalee gizeen dhufu furdaadhaan seeneetiin asin akka ganda kana hundaan ganda maqaa iddoo addaan hin beeku keessi deemaa dhufu aruma lafti kaa qabdan boqqolloon gosa lamaa jira boqqolloo diqaalaa fi boqqolloo shanyii idilee jennee qabna boqqolloon diqaalaan qaraa furdatan dhedheeroodha mataa 3-4 bakka takka siifannoo ni mala karaa duraa oomisha amata dhufu immoo qara mataan kana ifaamin hordofu jirta diqaalaan sun boqqolloo biraati hojii walitti qaalomsine qorannoo irratti mootummaan jidduudhaa baasee shanyii biraa amatuma takkaaf tajaajilti yoo akkam jabaatte amata tokkichaa san mataa 3-4 siidhalti alla tun shanyii gaarii jettee keessa amata dhufu qaraa taateef warri kasii wanni harkaa qabdanis of eeggannoo godha yoo rakkoon shanyii jiraates hojjetaa dubbisa tan qaban isin gargaaran tan hin qabne nutti oliyyan nutis yoo agarre isiniif finna akkasii wal bira dabarse ifaami boqqolloon taan immoo marsaa 3-4-5 tan oomishtanii harkaa qabda yoo jiraatu warra marsaa takka oomishee hojii wal jijjiiradhaami tar 3-4 yoo namni kaa amata 3-4 wal jala oomishee harkaa qabdan roobaa miidhamuu jira haramaa miidhamuu jira waa meeqa jiraami wanti sun miidhamtee jira mi hanga danda'ametti warra tar lama facaatu yookaan warra bara deengaddaa haarii harkatee facaafatanii jiraami isaa yoo shanyii qabaatan karadda ifaami rakkoo shanyii tanii reefu 3 facaasee harkaa isaantu sirra wayya teetuun amata 5 kana keessa miidhamte miidhaan walillee caalu teetitu irra miidhamee jira teeyame shaniimi
Tasaanii amma lama amma sadi ta'ii isaan irraa oomishee jiraatu akkasii laalladhaati wal bira dabarsa. Kan biraa shanyii biraa akkuma isin hin jettu qullubbii akkuma isin hin jettu shunkurtaa haala qabatamaa magaalaa odeeffannoo hulbata magaalarra maaltu qaaliidha jaa gabbaa magaalaa gaafadha magaalaa olsanii galtanii miti yoo hiree magaalaa ba'uun harkan gisee maallaqa isinii kan ullee taatu achi baafa. Achi baati maallaqa sanii waan faayidaa mokoroonitti fixanii shanyii bitii galiin. Ifahami? Ni dhuma maalleen ni hin beeku. Seeftineetii amma 25 kaflu mul'ataa tana taraa takkatti miliyoona takkatu qaalama kafalla. Maalleen sun eessi jirame? Miliyoona takkaaf yoo kafalla ardaa tanatti marsa takkatti. Marsaa baatii meeqa nyaata? Baatii jaa nyaataami seeftineetii? Miliyoona 12 fi nyaata. Mee maalleen sun eessi jira? Arra silaa tokkoof makiinaa miti dibootuma tokko silaa walii bitta darraa abbootii dibootaati. Maalleen sun jedhu saniifuu gisee baate waan takkaan fudhadhu gal shanyii ilaaliiti. Waan bareedduu magaalarra jira waan qaqqaalii maatti magaalarra qaqqaaliitiin shanyii fudhadhu gal lubbuufiin tana hunda jira. Ifahami? Akkaataa bishingaatti facaaftu baran akkaataa boqqolloo itti facaaftu akkaataa loosii itti facaaftu akkaataa qamadii itti facaaftu daqiiqaa 5 kan caallatti ogeessi as jiru kun ka'ee baagee kabbaafteeti bishingaa baran akka buufachuu qabda. Bishingaa gosa akkam akka filachuu qabdu siimee mere boqqolloo akkamitti akka filachuu qabdu siimee mere akkamiin facaastaree egaa shanyii heelti jenna gamma shanyii heelti jenna akkamiin facaaftu. Sarara sanii facaasuudhaaf immoo tooftaan haareenni yookaan karaan si baasu birgooneetti gallamu sararaa susneetu immoo walirra libgooneeti midhaan lafa finnamu akkami goonaa waan jirusan ka'a tartana bishingaa shanyii hoggaati lafaa fiisii kamittiin biyyee waliin laaqaa hojjetaan daqiiqaa 5 kan caalu tokko bishingaa fi boqqolloo si garsiisa tokko loosii fi qamadii keessa fiigee asii garsiisu dhaabbadhuuti ilaali. Waan asii gartee tana fuudhiitii ooruu teetirraan naagee amata shanyii kana asumaan si bira ba'an kilaasteraa fi kilaastera qofa baran ooruu ka walitti dhaabnutti na dhagoo jirtaami bishingaa cillim laal karaa makiinaa gamanaa fi gamana bishingaan ooruu lafa diimtuu sana hunda bishingaan gosa wal fakkaatu guyyaa tokko fiisi kaafu arrab torbaan kun torbaan shanyii facaafadha inneeti isin keessa yaale ha dandeenyu ni gargaarra harka keenya akkatti buusan isin cinaa dhaabbannee jechuudha. Kaanis immoo humna qabu ka guuza qabu ka ilmaan qabu ka maal qabu guuzatti baasa shanyii xap torbaanuma tokkotti akkasii waliin araddaa mul'ataa guddootan akka nama ooruu takka dalagutti wajjee galee hojjetin hin dandeenyu walii galan alaa galanii miti akka itti baran itti gootu qofa daqiiqaa 5 isaanitti illee daqiiqaa dheertuun kennuufi daqiiqaa 5 bakkuma tana bakka isin diimeessitan tan sararanii qamadii kabbuufta irra deebistee xaawoo kana goota boqqolloo kana buufta yaanii akka isin garsiisan daqiiqaa 5 qabe daqiiqaa 5 qabdan.